Abo Yaasin. Kootu mana yaalaa geessina. Maallaqa illee nu barbaachisa. Jiru fuudhi. Fadu aan gartee wani ni kana uum gartee akka isiin mana kana deemtuun uume malee akka gartee isiin asaaraa keessa naquudhaaf gartee maallaqa askan itti miti. Maallaqa bitaa hin qabatu. Yoo isiin asii waa taates beekadhoo naftooti inaftu namni dura hidhamusi. Maallaqa gartee halee maallaqa harabiyyaa gaddaan maallaqa lafaan qabu adii siima. Bara akkuma nuuf jecha dala'iite sanitti rifattee isiin gaggabdee maa dhuftee laalim bikkata kamaa dhufee isin hojiin hin geessan jiin namni maallaqa irratti hidhaa miti bar namni. Ani hin dhufusaadha. Dukkuba jaalalaa wayii horichi maaluma. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee daawwattoota hordoftoota maatii chaanelii keenyaa jirtu nageenya keessan badhaadha baga jiraattan Oromoo keenyaa isin jaalannaa isin kabajnaa nu kabajanii rakkoo xixiqqoo dabarsinaaf rakkoo guddoo ifitti finne raamaa akkasiin itti yaasirrifachiisee mana keessa olii gad ari'ee boodarratti ni gaggabde. Erga gaggabde meeshaa dura salamtaa jiisa ittiin deemina. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattootaa fi hordoftoota keenya jirtu baga jiraattanii. Amma intalli hedduu takka dhukkubsatti. Akkanatti qaamni isiin ni hollata. Bakka sheekii itti qaraasanis fuunee geessineet dura mana yaalaa geessine mana yaalaatirraa bakka itti namatti qaraasisan geessaadha nun jedhani bakka itti qaraasan geessine naafsaadha namaan tara ol seenne manatti deebisne ni hollatti. Akkanumatti amma silaa bira dhaqeetiin viidiyoo isii irraa maree isin garsiisa yeroo na agartuu hollattee akka ta'u godhatti bas sodaadheetii nanuu bira as deebi'e saatuma qofaas itti dhiyaata malee ani itti dhiyaachuu ni sodaadha. Yaasin ammoo yeroo meeqa irra deddeebinee itti bilbila kaasuuti. Ammallee hammanya isaa gara miidiyaatti as baasullee hin barbaananii saadaan dirqama itti bilbilee kaameeraa kaayyannee itti bilbilee namni hundinuu dhaga'uu qaba jetti saataan. Manumaa dhayinee yoo fuunee hojjeta. Mana dheeyxee fuutee akkam gootaree akkam naasee ta'an qofa. Wanni kun isa gama isaatiin dhufteemi. Gama isaatiin hin dhufne sillachuu waan kana walumaan mari'attanii garuutu eega deeme. Ta wal mari'achuudha atis keessa jirta anis keessan jira inni illee keessa. Ani waan takka keessan jiru isin keessa jiru waan keessa waan takka keessan jiru. Isaa dargeeffadhu amma inni toltuma yaaduuf malee badiifii miti. Tiwa toltuu yaadu malee badiifii miti isaa dheeyxee mana isaatiif qofa fuute san maal godhuu dandeessa reeti. Yeroo tokko toltuu namni hojjete badii deebiti. Isaa dhugaadhee. Kanaafuu amma innis waan akkasiisan intalli kun akkana taatii ani intalli maraattuu hin jaawisen. Waan feetee isii yoo taate tilifooni maaliif kaasuuti jenni. Bilbila kaasee akkam jirti akkam maalirra geessee waa rifatte gaggabdee moo akkam isii intalli yoo dhukkubsatte ree baqachuu qabaanni. Isii akka isiin dhukkubsattee as quba qaba. Ani illeen itti hime. Maya. Maallaqa nu barbaachisaa an jennaan achumaan san booda bilbila kaasuuti. Bilbila kaasuuti jechumaan. Allaanuu maali bilbila kaasuuti jiree. Amma anaatiitu itti dhaqama. Waan kana asiitu irra dalagee malee inni isaa fideeti waan akkanaa irra dalaguu danda'a. Isin lachuutu waliin balleessitan. Walumaan atis. Ani wayii dalaguu yaannaan jettan malee ifimne yaamtanii naan jettan malee maalitti quba qaban duraan. Asileen bikkita akka bikkitti gabbaasu hin jirtu. Isii dhukkuuftuu fi anaaf ijoollee mana keessa dhiisteeti yaasin bira deemta. Atilleen filimaan baafachuu deemtana fakkaate bikkita akka bikka deemtu jirtu asuma na bira gatteessite yaasin dawwalta. Ani talakka isin itti hollatu nagartoote kana mataljiin itti buutee bareedoon itti buuteetti kana hollatu tana as na bira dhiisteeti yaasin barbaadettee isin baafachuu deemta atilleen. Bikkita akka gadi hin baatu asuma taa'eeti yaasin itti dawwalee akka dhufu godhi. Duraaniin isinitti hime. Laa guyyaa tokkoon lamaan sadiin hammeenya namaa waliin baasan. Ani hammeenya isaa ol baasutti hin jiru itti bilbiliin siin jee isin lachuutu yaasin maal ta'e hamaan atillee walumaan keessa jirta. Duraan akka isin miidhamtu waan akkana hin dalaginaadhaa sila akka isin miidhamtu fadhe miidhee firaa baasuu hin danda'an. Waan isin miidhaarra yaadu hin dalaginaa duraan isin hin jeemu akkaman. Dafi. Waan kana walumaan gatteenyee mari'annee. Mari'anna marii tana keessa hin jiru. Mari'anna ture. Ani marii ta'e keessa takka. Kana taatu laaftuudha jetteetumaan kaatee waliin hin jira gidee san kana laaftu duba waan akkana lu'a hanga isin lubbuun keessaa baatu rifachiisin jeeneen. Duba anaaf waliin gabbuunee mana namatti. Akkuma an ajjeesan silaatilleen jetteen yaasin dila kan dalagu. Isin lachuu marii akka ajjeesu feetaa saatilleen. Atilleen fira ajjeesu feetaan amma daafi yaasin iddoo walitti akka inni dhufu godhe. Wanni kana safaataan hin jirtu bikkitti gabbaasu hin jirtu hanga reeyyaanaan fayyiftu atis. Duba kanaa jecha kaameeraa maa keessamatti.
Kamera maaliif hin keenye miji yookiin jirtu nagartu warri isaanii hoggomee kanatti dawwalan viidiyoo fuutanii gallakkiftan. Egaa isin gaggabdi maa gallakkistan viidiyoo? Maaliif gallakkifta? Isii gaggabdee jirtu argu viidiyoo maaliif gallakkistaa maaliif gallakkifta? Duraan isin hin jaa gandi nan dhiisanii viidiyoo maaliif gallakkifta? Hayee viidiyoo masan kayita fiyaa. Maal goota haayitaa viidiyoon addunyaa guutuu ol geesse gana maal goota akkamii yaadda hoggaa viidiyoo fuutee gallakkiftu san? Maayal jattare amma viidiyoo san eega isin gaggabdee eega garte maaliif gallakkista? Azaana gootan isin azaana gootan. Akkamitti maaliif gallakkifte eega Yeroo isin takkaate gaggabdee? tumteetiin isii mana yaalaatti irraan deema. Yeroo takka cinkii keessan dadhabeetiin ala bee ala ta'a. Amma jinqii tana siifi yaasinii uume ana kana maaliin keessaa Siyaasni qaba? uume walumaan. Keessin jiru waan takka keessin jiru. Walumaan keessa jiru. Hoggaasanii na waan isii miidhaarra yaadu hin dalaginaa. Rakkoo kanaa dhufaa rakkoo kanaatti dhufaa eenyu beeka? Nuti ilma namaatiimi. Ilma namaa taate Rifatteetuma cinkutti amma yaasinis wanti inni daawwattoota hordoftoota keenya yaasinis wanti inni yaade rifatteetuma achumaan kuttee isin irraa gabbaate nagaa isin gooti jechuuf innis waan kana hojjete malee innis beekeeti miti anis beekeeti miti atis beekteeti miti. amma duba viidiyoon ati gallakiftee osoo yaachisnee tanii nammaa tarmaru jiru si yaachiste amma. Jechuun anis beekadhu akkuma kan itti rifadhe. Akka kajeerri Innis akkuma keenya kana rifate garuu ammoo bilbila nama jalaa kaasuu diduun sirrii miti. eegas booda deebi'ee miyyoon tun eessarra geessee maal taatee jeema hanga isii lafa kuftu durumaanuu maarifachiisa. Kalaa callise Maafin callisa. ammaas ittiin bilbila. Ammaan tanitti bilbilee akka inni dhufu godhe. Maaliif baqataa'uu silaasiin waa taatee san garumaami atillee asin irra dhiiseetuma baata tanaaniin beekaa bar duraanuu waan isin yaaddan. Silaasiin kana daran taatee asumaan irra dhiiftee atillee hin baafatta. Itti bilbilee afaan qabattee maa ta'e sammaan tana maa yaaddu waan duraan ijaadiin takka naa yaaddu jira. Karantalaatiin itti deebi'eeteef itti bilbileeyyee. Amma ulaatti qollafteemi. Hulaatti qollafuu dhiisi. Hulaatti qollaftee Akkamitti hulaatti qollafee deema? Ijoollee biraa naa gabbaafte. Lee ijoollee biraa si gabbaas ijoollee biraa ta'e sumaan. Laa intalli akkasii nama fiidii mee afaan Haati fiituu dhiiran feene isinii baareessee harkaa teessituu hin dandeessu ammaan tana olii garaa kalaas. Itti bilbilee ammaan tana wanni biimmataa gara nagarchini. Amma bilbile kaa maaliif akkana afaan qabattee teessa ammaan tana maali wanni afaan qabattee Malaan na dhibee barsaati. Malli maasi dhiba yaasin bil. Malli kaa maali akkasi dhibu kunoo. Malli duraanuu si Jechuun laa wanti nagumaa fi innis wanni waan kana hojjenneef walumaan. Itti bilbilee yemma nagaafa nagaan beekani. Yaame. Maalin jaati dubbisireeti. Ati maan dubbisee? Maafin dubbisaa si dubbisaa. Wai. Anduraanoo akka wanni kun hundi dhufu laala akkanumatti hin zaayir beeka gumii qabu dhibbata karra deebi'ee waan akkanaan hojjetina waan akkanaa ta'a waan akkanarraa ta'a. Ayee hin kaasu maali wanni ni yaade kun waan biraa godhee akka biraa na keessa jiraa ummaan ta'u. Ni ga'ee moo maaltu godhee? Maali kaasus bilbila. Amma kasaaraan garagalchan jeeti maallaqa itti wallaanan na gaafatan jeettita. Dafee ammaa taati deebisimee waan diduuf hin jiru daddafi. Itti dawwala qaama dafi. Dawwalutti hin jeessa maal qabbi maqaa kun manarraa. Hin qabu atumaa dubbisaa. Halloo. Maaliif achiin deemteef tata? Maaliif deemteef ta'e wayi? Ani hoo. Yeroo meeqa kasi bilbille maaliif bilbila kasi bitte? Aboo darbii jira maali ta'i masakkaan kun egaa wayi. Yaasin. Yoo. Mee dafii kottu maaliif achi deemtee achi nafta gumee mana yaalaa geessinee mana yaalaatti irraa baafnee bakka quraanaa geessinee achi irraa amman tana manatti deebisnee maallaqa guddaa nu gaafataniiti dafaa kotta maal jenniin aramni fajaa jenniin fajaa. Dhageeffadhu wayi siima anamma dalagarra jira laal tokko ji. Laa dalagaa achuma dhiisi kaanuu dalagaa hin deemne. Ani wanni ni ati immoo maallaqa fi yoo gattaani. Oomishni dubbisaa ta'e. Hin dubbi. Anaaf isaa taris waliin ka'uu jiraati. Amma dhageeffadhu aan gartee wanni ni waan kana uume gartee akka isiin mana kana deemtuun uume malee akka gartee isiin hasaaraa keessa naquudhaaf gartee maallaqa as kan jettanii miti. Ani waan kanaan wanni kana gojjee godhe. Hai. Eessa kuttanii ammaas keessa kuttanii waan inni isin yaade khayriin isin yaade bakka nimmoo maallaqa bitaa isin qabattu. Yaasin. Dhaga'e maantaan wal kabajnaa minaafeti.
akit. Akka dhalattii isin bullu beekadhu dhala amma saadaan lolteeti waan biraa haasa'u jirti. Maali wanni asitu maali? Rifachiisuu qofaa miti ni dheeti miyyoo akkana godhe malee. Ani wanni ni dheen qabu saat isiin gartee ittiin dubbattu afaanii baafattee hin dubbattu tanaatiin gartee. Laa atis badii guddaa qabda yaasiin dhageeffadhu badii guddaa qabda namni tokko hedduu takka rifatee eegaa beeyte immoo dhiisuu qabda waan akkasiisan piraankii goonee yeroo meeqa hojjechaa ture nutis kanan dura yoo namni hedduu takka rifate irraa dhaabde daftee namni daqiiqaa 10 guutuu kam atis akka hin taane goote yaasiin ammaan tana hoottu dhuftaman dhuftumma. Ani imma dhageeffadhu hin dhufuutu tun gartee tun tiyyaan gartee. Amma waa'ee isii dhiisi waa'ee hammeenya isii dhiisi dhageeffadhu. Yaasiin. Biyyaati jinjaan kan hin dhaga'u isiin amma dhageeffadhu saa. Dhagaye. Waa'ee nama biyyaatiif jinni dhiisiiti dhageeffadhu waan waan asitti himu. Yoo isiin asii waa taates beekadhu naftooti inaftu namni dura hidhamusi. Itti aanee immoo anaaf isaadha ni beektaami. Kanaafuu koottuuti maallaqa illee nu barbaachisaati waan mana keessa jijjiiru fuudhi. Koottu mana yaalaa geessi. Amma dhageessaa ati immoo maallaqa fidii hojjettaani maallaqa gartee haleetiin gartee halee fuudhee maallaqa hara biyyaa gaddan maallaqa lafaan qabu adii siima an akkaan sobaas hin beekne ni beektaani. Yoo maallaqa qabaachuu baattees hin qabuu laal fakkeenyaaf amma waan nuti si bilbiluuf ni beeknaami waan kana khasaaraa kana walumaan seenneemi. Hin qabu jechuu qabda hin qabu dhufee isin bira niin dhaabbadhaa jechuu qabda malee callistee bilbila kaasuu didda. Khasaaraa khayrii siyaaduun duba nallee khasaaraa ture khasaaraa walumaa isinumaa seena malee ani khayrii isin yaadde malee gama kiyya Yaasiin ati nama akkanaatu isin seene hanganuma jirtaati khalaas akkamiin nama takka nama dhukkubsatu asit darbitee nu biratti bilbila cufattee nu jala kaasutti asillee deebitee namni kun lubbuu namaati bar. Maali saree namni guddisee wallaanu bilisa. Maali mashquulummaa atireertu kun dawwaltee laanu bilbila oggomee qasit bilbile. Maal taate miyyoon maan jiin dawwaltee akkam waamati goote sanuun hangallee waan ati kan nu dheessitu kan dhugaa nuuf jecha waan kana dalee deemi. Nuuf jecha waan kana dalayte bara akkuma nuuf jecha dalayte sanitti maaliif dhuftee laalin namni kun rifattee moo kam ilma namaati rifattee isin gaggaftee maa dhuftee laalin bikka takka maa dhufee isin hojiin hin geessan jiin namni maallaqa irratti hidhaa miti bar namni. Dhufee ilaaluu hin dandeenye taata dhufee ilaaluu hin dandeenye. Bilbila maal walaa kaasuu dere. Bilbila maaliif kaasuu diddaan jee bar. Yaadotti himeetiin jira. Maal natti hime? Bilbila waan eelaa kaasuu diddee jechuun jira yaaddoo kamitti himtee. Yaasiin maal natti himteen? Mashquulli kun maal isa mashquulli maali lubbuu namaatti mashquulli teettu lubbuu namaa caala? Way ajaa'iba baasee dankunoo gaamma isin. Jechuun mashquulli teettu kun maali naaf hin golle mashquulli maali mashquulli hojiidhaa miti hojii dhiisi ka? Hojiidha. Hojii dhiisi? Hojii malee biyya arabaa hojii malee kanuma lafaa kaanii dagarraa baay'ee dhufan yoo. Waan ati hojjettee irraa dhukkubsattee intalli? Duuba ani khayriin dalagee malee badiin dalagee yoo. Jechuun yaasiin dhageeffadhu yeroo tokko wanni ati khayriidhaaf hojjettees baditti ni jijjiiramti beekadhu amma baditti erga jijjiiramte immoo hoottu mana yaalaa geessina. Amma gabaabtuu ni dhufte moo hin dhuftuu gabaabaa? Ani hin dhufu saada. Hin dhuftu saa? Hayyee maallaqa nu ergi maallaqa hin qabnu nuti. Duuba maallaqaan lafa dhiyeetiin baasa waan lafa keessa. Waan hin qabaanne. Maal wayyare? Wanni wayyaa qalaa sarbuun duuma koonaaf ga. Akkam? Yaasiin waan namni safaaneen hin sabaatin amma sabaataa keessa jirta waan namni safaaneen hin sabaatin. Maaliif safaatu jira yaa saada saada? Kala waan namni safaaneen namni waan safaatuun qaba. Waan namni safaaneen hin safaatan. Awwan reefa dhawnu alaan awwan mani nama jira alaan yalla alaan boyji alaan. Alaan yaa mundi dala. Aba hojii dhiisii qoot. Kun filima isaati la filima isaati kun mujjii takka keessa yaa mundi. Alaan wasal alaan yalla masalan yalla. Tajiba isaati mudira kamtu isa yaame mudiri tokko keessa yaa mundi jiru. Ammaan tanaati. Maalumaatu Yaasiin dawwali yaami sinjee mukka maali waa'ee maallaqa maaltu siyaaseessi. Nin beekalaa warra biyya ta'e duraanu maallaqa ogaa harkaan gurra kan hunda bakka hundi suma baani. Itti bilbili Yaasiin yaami sinjee moo waa'ee maallaqa itti haaseen sinjee. Hin beektu warri biyya ta'e duraanu guraa biyya takka hartanii bishaan tokko dhuydanii.
amma ganaa yaasin maallaqa itti dubbatti yoo inni ulii dhufe qarqara magaalaa tanaatuun bo'as dhiisi ganta kana dhiisi. Bishaan takka reetanii duudanii guddatanii isin guutuun keessan takka maallaqa silaa maallaqa jiraa hojjanii ni qaata dhufe inni illee. Awwayin bakka tokkotti guddanne naaf inni. Bikka takka guddatan. Naaf inni bakka takka guddanne. Biyya takka guddatanii handurtii teessan bikka takka awwaalattee bikka feeta guddattoo namni bikkuma dhalatee yaamama kada geenye nuti. Jechuun balaa wanni kana amma isa baaba sirriidha maaliif sirriin ta'ini. Inni isaan jee barmasii miti. Inni yeroo waan akkasii kana hojjeta. Amma si waa hunda si harka isa keessaa amma maaliifi waa'ee maallaqa akka inni dhufne akka inni asii baafatu feetaa baratu akka inni dhufne waa'ee maallaqa itti haasuuti. Silaa yaasisi paramiyyoo akka mana hojii geessitaa hojjeen qaata dhufe manta dalagaa takka ittiin jiru yaasin firaa kajibaa. Namni maallaqa rakkoo sana guutuu fide si mokkam atumaatu si wallaan guututti maallaqa baastee waa hunda baastee siitu wallaana amma nu kaaseeyyee kaylafaa. Kay kan manta maaliif teessee neeyit kaylafaa. Kay mana akhimaa hundara kajiru hunda geessineeti kan nama rifatetti wallaana yaman inni beekti kaylafaa jee. Kay lafaa teessoo hin jirtu kay dheerafaa. Bakka meeqa geessine ma? Bikka meeqa bikka kudha kaa'u geessi duruu ni fatte. Agoggaru kusuutu. Bakka lama geessine barama. Bikka lama bikka kudha lama ol geessi. Kay jee manta lafaa kay. Ol kay. Ol kay siin jee barama akkanatti areeti wanni godhaa oltama kay kaa lafaa. Ila hanga isiin fayyitu otumaa wallaan. Yaasin akka inni dhufne gooteemi atumaan si qaba. Bikka takka ulaatan gabboon hin jiru ammaa watan gara yaadaan fayyitu. Kay lafaa. Lakki taayin kun maal amma deemu feetati. Isii tanaas sirra dhiiseetiin keessi biraatti mataa. Isii tana mee kaayyee akkas taanaan mee isin ilaalaa wayi akka yaasin akkan dhufne gooteemi akka narra dhiisee deemtu si ilaalaa iyyee. Walumaa garraayyee akkas taanaan. Dafee kayina dhaqqabe. Jaabii qaba akkam. Hee. Uffatatti uwwisi deeme. Uffatatti uwwisi. Baalxootti uwwisi nyaana. Kayyaa dafee dhabaa. Kalaas. Daawwattoota hordoftoota keenyaa du'aa isiniif godhaadha. Erga isin akkana taateef as gidduutti deemnumatti hin jirra gadi hin teenye mana yaalaas geessine bakka itti qaraasisanis geessine itti qaraasifne deebifne ammallee deemuuniif deemna. Dhugaa dubbachuudhaan wayitan agarte kanatti ilkeedhaan akka nama fiidiyoo harkasiitiif hin beeku. Hatta doktorallee doktorticha isii laalellee akkanatti ilkeedhaan itti fiidi adda baaftee nama beektu gaa. Kanaafuu daawwattoota hordoftoota keenya waan irra geenyees kana boodas kan isin biraan geenyu ta'a. Yaasinis yoo nu dhufe yoo nu dhufuu baates ammoo wanni goonu hin jiru. Namni kuni an akka dhalatti yaadu nuuf yaadeeti waan akkanaa kana hojjetenni. Isinuu barbaree itti mongoone silaa gaafa barbaree sanoo kanaan tokko maami. Fakkeenyaaf lubbuun namaa biliqatte Oromoon biliqa. Lubbuun namaa tasa ba'uunis ni jira. Kanaafuu daawwattoota hordoftoota keenya viidiyoo biraatti hamma walitti deebinutti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horaa bulaa isin jenna.